Biyyi Iraan karoora haarawaa baafteen mariin araaraa Ameerikaa waliin eegalan milkaa'uu kan danda'u dhimmi gabbisanii kularaa yeroof yoo dheereffamee fi Ameerikaan immoo uggura hulaa galaanaa jettu yoo dhiifte qofaa jechuudhaan achiin booda immoo Iraan hulaa galaanaa Hormuz banuu akka dandeessu dubbatte. Gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin Raashiyaa deemee waan mari'ate qaba. Hayyoonni Tigraay biyya keessaa fi biyya alaa jiran bulchiinsa yeroo ammaa dhiyoo Dr. Abiyyi Ahmediin turtiin aangoo dabalameef fonqolchanii TPLF fi waraana dura aangorra turte gara aangootti fiduudhaaf mariin taasisan iccitiin miliqee bahuun dhaga'ame. Kabajamtoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haadha qabu isiniin jenna. Kanneen nama isinitti himne hanga footootu lammii miidiyaati amma gara bal'inootti dabala. Biyyi Iraan karoora haarawaa baafteen yaada marii nagayaatiin waraanni dhaabbatee karra galaana Istiriit oof Hormuz banuu akka dandeessu yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Iraan karoora haarawaa baafteen yaada nagayaa buusuu Istiriit oof Hormuz banuu fi waraanni deemaa jiru xumuramuu fi mariin niwukilaaraa falmisaa ta'e yeroo biraatti dabarsuuf yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Akka miidiyaaleen oduu idil addunyaa TRT dabalatee miidiyaaleen biroo gabaasaa jiranitti yaadni nagayaa kun akka manguddummaa biyya Paakistaaniin akkuma jalqabame mariin araaraa Ameerikaa waliin jalqabame kun itti fufuu akka danda'utu ibsame. Karoorri nagayaa kun waliigaltee badhaadhina yuuraaniyeemii irratti garaagarummaa yeroof uumame ammaaf yoo dheereffame Ameerikaanis uggura humna galaanaa kaasuudhaan Iraan illeen hulaa galaana Istiriit oof Hormuz banuu irratti waliif yoo galame qofa nageenyi bu'uu akka danda'utu ibsame. Akka yaada dhiyaatetti waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo dheeraaf dhaabbachuu kan danda'u yoo mariin niwukilaaraa jalqabde yeroo achi siqee fi uggurri Istiriit oof Hormuz kaa'ee akka banamu ibsiteeti jirti. Dubbii tana hordofuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp murteewwan itti aanan irratti mana marii nageenya isaanii waliin ni mari'ata jedhameeti gama. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin guyyoota dabran kana keessa Islaambaadii fi Oomaan keessatti mariin erga taasisaniin booda dhimma kanarratti mari'achuudhaaf guyyaa har'aa Raashiyaa seenuu ni himameeti jira. Dhimma kanarratti ammoo Raashiyaan Iraan wajjin erga mari'atteen booda Iraaniif deeggarsa taasistu hunda kan itti fuftu ta'uu beeksifte. Iraanii fi Ameerikaan wallabdee kana xumuruuf mari'achuuf tattaaffii walitti fufinsa qabu taasisaa jiraatanillee bulchiinsi Istiriit oof Hormuz uggurri humna galaanaa Ameerikaa fi dhimmi badhaadhina yuuraaniyeemii Iraan qabxiilee falmisaa gurguddoo yeroo ammaa tana irratti mari'ataman ta'uudhaan mul'ateeti jira. Dhimmuma Iraaniin wal qabatee dooniiwwan hulaa Hormuziin gara Iraan imalaa turan 38 dirqamaan kallattii jijjiirachuun himame. Uggura Ameerikaan hulaa Hormuziin taasisaa jirtu hordofee dooniiwwan hulaa Hormuziin gara Iraan imalaa turan 38 kallattii isaanii jijjiirachuun guyyaarraa gabaafame. Dulli waraana jiddu galeessa bahaa Ameerikaan qarqara galaana hulaa Hormuzii taasisaa jirtuun dooniiwwan hulaa Hormuziin gara Iraan imalaa turan 38 dirqamanii kallattii isaanii akka jijjiiratan taasifamee jiraachuun ibsame. Dooniiwwan gara Iraan dabruuf imalaa turan eega dooniiwwanii fi helikoophtaroota waraana Ameerikaa wayita dhorkaman mul'achuun ibsameeti jira. Iraan hanga gara mariitti deebitutti uggurri kun cimee kan itti fufu ta'ullee ibsame. Uggurri Ameerikaan hulaa galaana irratti taasisaa jirtu hordofee gatiin boba'aa guyyaarraa gara guyyaatti daran dabalaa jiraachuun himame. Sababa kanaan biyyoonni miseensota neetoo dabalatee biyyoonni hedduun Ameerikaa komachaa jiraachuu gabaasni Voice of Emirates jedhu mul'ise. Dhimma kana ilaalchisee ammoo bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa ibsanii kan jaale kan eegamu gaatu murtee hulaa Hormuz irratti kennamu irratti hawwiidhaan eegamaa akka jirutu gabaafame. Hayyoonni fi manguddoleen Tigraay bulchiinsa yeroo Tigraay diiguudhaan TPLF bulchiinsa waraana duraanii aangootti deebisuudhaaf marii taasisaa jiraachuu iccitiin miliqee ibsame. Mariin zuumii miliqee hoogganaa olaanaa wayyaanee Ambaasaaddar Addisalam Baalem kan boordii filannootiin hojiirraa dhorkamee fi miseensota bukaattoo diyaaspooraa jidduutti taasifameen tarsiimoo siyaasaatii fi waraana haaraa dhaabicha biyya keessaas ta'e naannicha keessatti qabate tokko tokko miliquun dhagahame. Wayyaaneen eega ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed turtii aangoo bulchiinsa yeroo waggaa tokko pirezidaantii Taaddasaa Warrataatiif dabalee kaasee wayyaaneen mootummaa federaalaa waliin wallabdee haaraa kamiifuu if qopheessaa akka jirtutti himame. Dhimma marii kanarratti bal'inaan mari'ataman keessaa dhimmoonni bulchiinsa yeroo Tigraay kan ture waggaa ta'u Ambaasaaddar Addisalam haasawaa isaa keessatti bulchiinsi amma jiru kan Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warrataatiin durfamu torbeetti aanu keessatti diigame caasaan mootummaa wayyaanee waraana duraaniitiin bakka bu'uun akka karoorfamu ibsee jiraachuun ibsame. Tarkaanfiin tun
yoo hojiirra oole raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti mallattaa'e haala balaadhaaf saaxilamuu danda'u irratti taajjabdoonni siyaasaa yaaddoo qaban ibsan. Siyaasa biyya keessaa bira dabree odeeffannoo wantoonni gamtaa dippiloomaasii fi waraana haaraa naannoo Tigraay keessatti ka'uuf TPLF kan saaxilamtu ta'uun ibsame. Wayyaaneen mootummaa Eertiraa wajjin hariiroo haarawaa diinni kiyyaa fira kiyya jechuun eegalteen buufata galaanaa isii fayyadamuuf waliigaluun isiillee ibsame. Kana malees ammoo marii tanarratti hayyamni wal fakkaatan buufata doonii Suudaan fayyadamuuf irratti mari'atamullee dhaabbatichi daandii loojistiksii to'annoo mootummaa giddu galeessaa Itiyoophiyaatiin ala hundeessuuf yaada akka jirtu ibsame. Karoorri gamtaa hin baratamne kun tarsiimoo waraana biyya keessaa keessatti kan calaqqise hoggaa ta'u Addis Alam haasawaa isaa keessatti diyaaspooraa waliin taasiseen mootummaa federaalaa waliin walitti bu'iinsi haaromfame yoo uumame waraanni federaalaa gara kaabaatti yoo socho'e humnoota hidhate naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin ta'uudhaan humna federaalaa duubaan haleeluuf hojjechaa akka jirtu ibsame. Sagaleen miliqee beekuun akka ibsametti wayyaaneen yeroo amma hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabdu irra deddeebiitii madaaluudhaan gamtaa naannoo fi keessoo haaraa uumuu akka jirtu kan agarsiisuun ibsame. Xiinxaltoonni siyaasaatii fi nageenyaa akka ibsanitti qophiin dhaabichi waraana haaromsuuf taasisaa jiru faallaa dubbii nagaa uummata duratti dhaabichi dubbatuun kan gargar ta'u hoggaa ta'u hanga ammaatti bulchiinsi yeroo Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa dhimma kanaaf deebii kan hin kennine ta'ulleen ibsameeti jira. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Dahanitti balaa makiinaa mudatee lubbuun namoota 18 dabruun dhaga'ame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Dahanitti eebila 26 bara 2026 balaa tiraafikaa hamaa mudateen lubbuun imaltoota 18 yoo dabartu 62 miidhaan cimaa fi salphaan ga'uu gabaafame. Akka waajjirri poolisii aanaa Dahan beeksisetti balaan kun kan mudate makiinaa Isuuzuu lakkoofsa gabatee AMA B837 qabuun magaalaa Imbaabeet gara Soggawxaatti imalaa tureen yoo ta'u makiinaan kun aanaa Sagaliirraa naannoo Beegilishaaw jedhamutti hoggaa ga'u balaan kun mudatee namootarra miidhaa guddaa qaqqabsiisu waajjirri kun beeksisee jira. Waajjirri poolisii aanaa kana akka ibsetti namoota madaan godina aanaa Dahanitti buufata fayyaa Ahmad Warqee fi hospitaala sadarkaa tokkoffaa Ahmad Warqeetti yaalamaa akka jiran ibsameeti jira. Manni barii bulchiinsa aanaa Dahanaa maatii fi firoottan namoota balaa kanaan lubbuun isaanii dabarteef jajjabina hawwaa gaddeetti dhagaanessi ibsee jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.